lammiileen Itoophiyaa biyya Liibaanos keessa jiraatan uummata Itoophiyaa fi dhaamsa jabaa dabarfatan. Biyyoota abbaa giddu galeessaa keessaa kan lammiileen Itoophiyaa bal'inaan keessa jiraatan keessaa tokko kan taate Liibaanos magaalaa guddittii Beeruut dabalatee biyyattii keessatti haleellaan qilleensarraa bal'inaan gaggeeffamu irratti argama. Kanuma hordofuun Liibaanos keessa kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa 30,000 olitti lakkaa'aman jiraattota biyyattii faana sodaa nageenyaa hamaa keessatti kufanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Beeruut jiraatan kunneen amsaa gama Oromiyaa 24 News irraan dabarfataniin uummanni Itoophiyaa kadhannaan nu haa gargaaru malee mootummaan nu deeggaraa abdii jedhu hin qabnu jedhan. Ala yeroo Liibaanos keessa jirtuu fi ala jireenyaa lammiileen Itoophiyaa keessa jiran dabalatee deeggarsa qoonsilaan isaanii taasisaa jiru irratti turtii lammiilee Itoophiyaa faana taasisnee qabannee dhiyaannee jirra. Dhaamsi lammiilee keenyaa uummata biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun isaan gargaaraan dhaamsa keenyadha. Haleellaa Israa'el geggeessaa jirtuun buqqaatiin Liibaanos seenaa ishee keessatti argitee hin beekne akka mudatu maluun himame. Muummicha ministeeraa Liibaanos ibsa kenneen haleellaa qilleensarraa Israa'el geggeessaa jirtuun nageenyi namoota nagaa haala yaaddessaa keessatti kufee jiraachuun ifoomsee jira. Gama kaaniin Itoophiyaan gocha gaanfa Afrikaa nagaa dhabsiisuurraa of qusattee gara daandii sirriitti akka deebitu Masriin akeekkachiistee bal'ina isaas qabannee jirra. Qophii keenya like gochuutiin jalqabaa. Guyyaa Shamaar Kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'aa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuu waliif qoodaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. lammiileen Itoophiyaa Liibaanos keessa jiran dhaamsa jabaa dhaammatan mootummaan nu gargaaruu waan danda'u miti kadhannaan nu bira dhaabbadhaa jedhu. Beeruut kan jiru qoonsilaan Itoophiyaa kibba Liibaanosii fi ba'a Liibaanos kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa akka galmaan waamicha dabarsee kan jiru yoo ta'u lolli waraanaa ammataa abbaa giddu galeessaa sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee jira. Waggaa tokko guutuuf guyyaa muraasni kanaaf lolli naannawaa sanaa kun ammas itti fufuun Israa'elii fi Hizbollaan Liibaanos lola waraanaa bifa haaraan jalqabanii jiru. Biyyoota abbaa giddu galeessaa keessaa kan lammiileen Itoophiyaa bal'inaan keessa jiraatan keessaa tokko kan taate Liibaanos magaalaa guddittii Beeruut dabalatee biyyattii keessatti haleellaan qilleensarraa bal'inaan gaggeeffamu irratti argama. Kanuma hordofuun Liibaanos keessa kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa 30,000 olitti lakkaa'aman jiraattota biyyattii faana sodaa nageenyaa hamaa keessatti kufanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa Liibaanos keessa jiraatan yaada Oromiyaa 24 Newsiif kennaniin kan maqaan ishee akka beekamuu hin barbaanne jiraattuu magaalaa Beeruut gaaffii haala nageenyaa fi jireenya isaanii yeroo ammaa keessa jiran irratti gaaffii nuti dhiyeessine akkas jechuun deebisti. Liibaanos iddoo nabilaatti jiraachaan ture. Irra deddeebiin Israa'el haleellaa qilleensarraa naannawaa sanatti raawwachuu hordofuun namootaan bira dalagu faana ergan gara magaalaa Beeruutitti baqadhee guyyaa 6ffaa koodha. Ofii koo fi maatii koo gargaaruuf ergan gara Liibaanositti dhufe waggaa 8 lakkoofseen jira kan jettu. Guyyaa 7 dura manni ollaa keenyatti argamu tokko haleellaa qilleensarraan haleelamuu hordofuun hundi keenya sodaannee gara magaalaa Beeruut kana dhufne kan jetti obboleettiin keenya kun haalli keessa jiru haalaan nama yaaddessaa jettee jirti. Beeruut nagaadha jennee dhufne hoteela keessa warran biroo hojjedhu waliin jiraachaa jirra. Warri nu hojjechiisan kunneen yeroo dheeraaf hoteela keessa kan nu jiraachisu maallaqa qabannee hin jirru jedhanii yeroo dubbatan dhageen jira. Maaltu sichi nu mudata kan jedhu baay'ee na dhiphisaa jira jetti. Sidabalatee hojjettoonni biroo kanneen akka keetii warra biroo hojjetan faana baqatanii jiran hedduu ta'uu malu deeggarsa akkamiis hin barbaachisame jechuun gaaffii nuti dhiyeessineef haala kanaan nuuf deebiste. Imbaasiin Itoophiyaa Beeruut jiru galmaa jedhee yeroo dhaamsa dabarsuu dhageen jira. Yeroo nuti bilbillu garuu bilbila hin kaasan. Kana duras namoota galmaan yeroo isaan deeggaran hin agarre gara biyyaattis deebi'uu hin fedhu jetti. Magaalaa Beeruut keessa mana namoota bira dalagduu jiraachuu kan himtu maamilli keenya kan biraan gama isheetiin yaadannuuf kenniteen kana jiru magaalaa Beeruut gandaa mana jireenyaa tokkodha. Gamoorraa maal akka jiru hin beekamu. Loltoonni Israa'el jiru jedhanii yookaan amanantii gamoo kana guutummaatti haleelu. Haalli nuti keessa jiru haala yaaddessaadha kan jettu obboleettiin keenya kun iddoo lolli hamaa keessatti gaggeeffamaa jiru naannawaa kibba Liibaanos keessatti qacaramanii mana namaa dalagaa kan turan lammiileen Itoophiyaa gara Beeruut dhufanii jiru. Nuti warri seera qabeessa taanee dalagarra jirru dandeettii keenya maallaqa walitti fiduun wal deeggaraa jirra garuu yeroo itti aanu maal akka mudachuu malu waan beeknu hin qabnu jetti.
Libaanos naannawaa Sayidaa jedhamurraa buqqaatee maatii bira hojjettu faana magaalaa Beeruut keessaa mana barumsaa tokko keessa jiraachaa kan jirtu obboleettiin keenya tokko yaada nuu qooddeen. Mootummaan Libaanos osoo addaan nuun qoodiin walumatti gargaarsa gaarii nuuf taasisaa jira. Haa ta'u malee hedduun lammiilee Itoophiyaa seera qabeessa ta'anii hojjechaa waan hin jirreef daandii irratti kufanii kan jiran hedduudha. Nama isaan gargaarullee dhabanii rakkachaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama qoonsilaa isaa Beeruut jiruun deeggarsa yeroo itti aanu taasifamuu danda'aniif galmaa waamichaa jedhu dabarsuu isaa dhageessanii jechuun gaaffii nuti dhiyeessineef haala armaan gadii kanaan nuuf deebiste. Eeyyan waamicha kanaan namni hin dhagayin waan jiru natti hin fakkaatu. Galmaa kan jedhu fakkeessuuf yoo ta'e malee gumatti nu gargaaruuf waa yaadan natti hin fakkaatu. Kana dura waggootaaf namoota bira hojjetan biraa mindaa isaanii dhorkomanii kan turan qoonsilaan kun galmaa furmaata isiniif barbaanna jedhanii galmeessanii hanga ammaatti furmaata arganiif tokkollee hin qaban kan jettu obboleettiin keenya kun. Kan furmaata ta'u uummanni Itoophiyaa kadhannaan nu haa gargaaru malee mootummaan Itoophiyaa nu gargaara abdii jedhu hin qabnu jettee jirti. Ministeera Haajaa Alaatti waajjira qoonsilaa Beeruut guyyoota 4 dura lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiraatan keessattuu naannawaa kibba Libaanosii fi ba'a Libaanos jiraatan haalli nageenya hammaataa dhufuu isaa ibsuun lammiileen Itoophiyaa balaarraa akka of tiksan akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Dabalataan iddoowwan aggaammii jala seenuu ni danda'u jedhamanii shakkamanitti argamu akka dhiisan kan dhaame qoonsilaan kun haalli kun daran hammaataa yoo dhufe tarkaanfii itti aanu fudhatamuu qabaniif odeeffannoolee akka hordofaniif qoonsilaa Beeruut jirutti akka galmaan waamicha taasisee ture. Haleellaa Israa'el geggeessaa jirtuun buqqaatiin Libaanos seenaa ishee keessatti argitee hin beekne akka mudatu maluun himame. Muummicha ministeeraa Libaanos ibsa kenneen haleellaa qilleensarraa Israa'el geggeessaa jirtuun nageenyi namoota nagaa haala yaaddessaa keessatti kufee jiraachuun ifoomsee jira. Muummicha ministeeraa Libaanos Najiib Mikaatiin haala yeroo irratti ibsa kennaniin haleellaa qilleensarraa Israa'eliin geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuun Libaanos seenaa ishee keessatti argitee kan hin beekne buqqaatiin guddaa biyyattii mudachuu akka malu ifoomsanii jiru. Dabalataan magaalaa guddittii Beeruut dabalatee naannawaa daangaa kibbaa biyyattii fi kutaa magaalaa biroo biyyattii keessaa kanneen buqqaa jiran dabalaa jiraachuun himanii jiru. Aangoonni naannawaa sanaa akkasumas hospitaalonni namoota miidhamni isaan mudate gargaaruuf buqqaatota gara kaambii buqqaatotaatti geessuun dhiibbaa guddaa keessatti argamu kan jedhan yoo ta'u. Tibba darbeem wiixatarraa eegaleem haleellaa qilleensarraa jalqabeen hanga ammaatti lammiileen buqqaan miiliinatti kan dhiyaatan yoo ta'u gaagama kana xiqqeessuuf qaamota dippiloomatii dhimmi kun isaan ilaallatu faana haala furmaanni argamuu danda'u irratti mari'achaa jirra jedha muummicha ministeeraa Libaanos kun. Akka gabaasa ministeera fayyaa Libaanos irraa argannetti haleellaa torban caalee kanaan namoonni nagaa 1,300 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u kaleessa Beeruut irratti haleellaa geggeeffameen qofa namoonni nagaa 50 ajjeefamanii jiru. Kun kanaan osoo jiru Hizbullaan gara kaaba Israa'elitti hanga rookeetti dhukaasuun dabalee jira. Masriin ejjennoo mirga Itoophiyaan qabeenya uumamaa isheetiin fayyadamuun misoomsuuf qabdu dhiibuu agarsiisaa jirtuu fi gocha Afrikaa tasgabbii dhabsiisurraa of qusattee gara daandii sirriitti akka deebitu Itoophiyaan hubachiiste. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan itti aanaa Itoophiyaa Ambaasaaddarri Yoosef Kaasaayim asawaa yaa'ii dhaabbatichaa 79ffaa irratti taasisaniin Masriin mirga Itoophiyaan qabeenya uumamaa isheetiin fayyadamuun misoomuuf qabdu mormuun ejjennoo fudhachuu ishee ibsanii jiru. Itoophiyaan sababa laga Abbayyaatiin Masrii waliin walitti dhufeenya cimaa akka qabdu ni amannaa kan jedhan Ambaasaaddarri Yoosef Itoophiyaan sochii Masriitiin kina keessa galchuun mirga misoomaaf qabdu daangeessuu raawwachuuf yaada akka hin qabne hubachiisanii jiru. Lagni Abbayyaa lafa Itoophiyaa harka 30 ol kan uwwisee fi maddi bishaan isaa 75 ol Itoophiyaa irraa kan madde ta'us Itoophiyaan baroota dheeraaf rakkoo wabii nyaataa fi dhiyeessii isaatiin qormaata keessa turuu ibsan. Manni Itoophiyaa miiliyoona 120 ta'u keessaa walakkaa kan ta'u hanqina bishaan qulqulluu fi rakkoo dhiyeessii humna ibsaatiin osoo jiraachaa jiru. Rakkoo kana eeguuf harka maratti haa teessu jechuun haqa qabeessa miti jedhan. Fooyya'insa jireenyaa uummata Itoophiyaaf hojjechuun gocha dursa itti kennamu ta'uu kan dubbatan Ambaasaadarichi kana gochuuf garuu Itoophiyaan mirga namoomaa eenyuyyuu hin dhiibdu qajeeltoo itti fayyadama waloo laggeen daangaa ce'an ni kabaja jedhan. Dhugaan lafarra jiru kana ta'e osoo jiru Itoophiyaan laga kanarraa akka hin fayyadamne taasifamtee turteetti. Laga Abbayyaatiif bishaan coba tokko kan hin gumaachine Masriin mirga biyyoota biroo dhiibuu qofa osoo hin taane walteensa itti fayyadama waloo ilaallatan mormaa turte. Masriin waliigalteewwan bara kolonii yeroon isaanii darbee dhiistee gara tumsa hunda fayyaduu danda'utti akka dhuftu waamicha kan dhiyeessan Ambaasaadarichi Masriin gocha Afrikaa hokkara keessa galchurraa of qusattee gara kallattii sirriitti deebi'uu qabdi jedhan. Ijaarsi dhaaromsaa guddicha Itoophiyaa waggoota 13 erga eegalee kaasee
Itoophiyaa fi Masrii dhimma ijaarsa hidhichaa fi guutinsa bishaan irratti walgaarreeffannaa keessa turan. Guutinsa marsaa shanaffaa hidha haaromsa hordofee Masriin xalayaa jalqabaa ji'a kanaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergiteen adeemsi guutinsa bishaanii hidha kanaa imaamata gar-tokko jechuun guutummaan guutuutti akka hin fudhanne ibsuun ishee ni yaadatama. Xalayaan ministeera dhimma alaa Masrii Badr Abdullaatiin mallatteeffame kun hojii Itoophiyaa qajeeltawwan seera addunyaa fi waliigaltee qajeeltoo Masrii Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu mallatteeffame kan cabsudha jechuun himateera. Kan hordofee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa deebii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergeen dursiisaa fi iyyannoo Masriin dhiyeessitu himannaa irra deddeebii bu'uura hin qabne jedheera. Itoophiyaan itti fayyadama laga Abbayyaa haqa qabeessa irratti kutannoo qabdu ibsuun Masriin garuu bishaanicha qofa fayyadamuu feeti jechuun qeeqee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.